Oke, barattoota har'aan tana keemistirii kutaa 9 2.1 scientific notation in the decimal place hajoorraa kaanee haa wajjin ilaalu ta'a jechuudha. We use scientific notation when we deal with very large and very small number. Yeroo lakkoofsi tokko baay'ee guddaa ta'ee fi baay'ee xiqqaa ta'e jechuudha. Maal fayyadamna? Scientific notation fayyadamna jechuudha. For example, fakkeenyaaf 197 gram of gold contain approximately isa kana atoomii hangana of keessaa qaba jedhe. Kana jechuun isa kana lakkoofsa kana dubbisuuf baay'ee ulfaataadha. Sababa kanaatiin maal fayyadamna? Scientific notation fi decimal place fayyadamna. Scientific notation fayyadamna jechuudha. Lakkoofsa kun amma 0 meeqa qaba? 3 6 9 12 15 18 20 takka 0 qoftiin 20 takka lakkoofsa kun amma dubbisuuf ni ulfaata jechuudha. Sababa kanaatiin maal fayyadamna? Scientific notation fayyadamna jechuudha. The mass of one gold atom is approximately maasiin goldii takkaa kana lakkoofsa kun baay'ee xiqqaadha. 0 taak 3 6 9 12 15 20 15 18 20 takka 0 qoftiin 20 takka lakkoofsa kun baay'ee xiqqaadha jechuudha. Tuqaan booda jechuudha decimal pointiin booda decimaliin booda. Kanaafuu lakkoofsa kana dubbisuuf baay'ee ulfaataadha. In using such a large and small number, it is unconventional to write down all the zero. In scientific exponential or notation, we place one non-zero digit to the left of the decimal. Tuqaan booda maal qofa goona? Lakkoofsa tokko ka zeeroon ta'in qofa ka zeeroon ta'in dura tuqaa keenyatti bifa saniin lakkoofsa meeqa 10 gattoo qaba jechuudha. Bifa saniin scientific notation fayyadamna jechuudha. Amma lakkoofsi duraa sana 6 0 2 6 0 2 0 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 kanaafuu lakkoofsa kun 0 meeqa 3 6 9 12 15 18 20 takka kanallee ni zaabaman 20 takka 22 23 lakkoofsa 0 ta'in tokko qofa dura maal goona? Decimal kan jechuudha. 6 tuqaa duwwaa 2 times 10 the power of gara bitatti waan ta'eef 23 goona jechuudha. Gisee pozitiiva ta'e lakkoofsi yoo negatiiva ta'e immoo gisee akkan deemnu akka yoo deemne pozitiiv yoo akkana deemne immoo negatiivaa jechuudha. Kanaafuu lakkoofsi kun bifa kanaan barreessinaa jiru. 6 tuqaa 2 times 10 the power of 23 jenneeti barreessuun scientific notationidhaan jechuudha. 6 tuqaa duwwaa 2 times 10 the power of 23 dha jechuudha. 23 place to the left la. 6 tuqaa 2 boodaan 0 meeqaa jira? 0 23 jira jechuudha. 6 booda 23 jira jechuudha. Therefore exponent isaa 10 the power of 23 dha. Yoo lakkoofsi kun yoo bifa kanaan ta'e 0 takka 2 3 6 9 15 18 18 3 6 9 12 15 18 20 takka 20 takka as keessa jechuudha. 22 ta'a jechuudha. 3 tuqaa 2 kun 0 ta'in dura 2 7 times 10 the power of minus 22 bifa kanaan keessa jechuudha. 22 place to the right gama mirgatti jechuudha. Therefore exponent is gisee to the left ta'e gama bitatti gisee akka deemtu positive. Gisee gama mirgatti akka deemtu immoo gisee mirgatti akka deemtu negatiiva. Yoo bitatti akka deemtu immoo positiiva jechuudha qabachuudha. The reverse process convert number from exponential to decimal form illee
jijjiiruu ni dandeessaa jira. Bifa kanaan yoo siqanne asitti deebisuu ni danda'ama jechuudha. Example lama tokko jira unit conversion the angstrom. Angstroniin kun is a unit of length jira. Takka angstroniin is equal to 1 times 10 minus 10 meetira wajji wal qixa. That provides a convention scale on which to express the radius of atom. Radius of atom are often expressed in nanometer dhaan ibsama jira radiin. The radius of phosphorus atom is kana je phosphorus radiin isaa yoo kana ta'e radiin phosphorus atomii tokko what is the distance expressed in centimeter maal ta'a je in nanometer maal ta'a je plan asirratti plan jeessu kan jira qabachuu qabda. We use the equality fayyadam 1 angstrom is equal to 1 times 10 the power of minus 10 meetira wajji wal qixa. Takka centimeter is equal to 1 times 10 minus 2 meetira wajji wal qixa. Takka nanometer is equal to 1 times 10 the power of minus 9 meetira wajji wal qixa. To construct the unit factor that convert 1.10 angstrom to the desired unity maal jijjiiraa je centimeter fi nanometer jijjiiraa je. As dhufna gama asitti takka angstroniin jettaan is equal to 1 times 10 the power of minus 10 meetira yoo ta'e takka tuqaa takka 0 angstroniin meeqa ta'a goota x goota san booda kirii cross goota. Takka angstrom is equal to jettaan 1.10 times 10 the power of 1 time. Takka angstrom is equal to 1 times 10 minus 10 meetira yoo ta'e takka tuqaa takka 0 angstrom meeqa ta'adha cross goota. Takka angstrom x is equal to 1.10 angstrom times 1.1 times 10 the power of minus 10 meetira wajji wal qixa jettaan. San booda over 1 angstromiti over 1 angstromiti angstroomiin batti. Kanaafuu meeqa ta'a takka tuqaa 10 times 10 the power of minus 10 meetira ta'a jechuudha. Kana jijjiirree jechuudha gara meetiratti. San booda maaliif jijjiirii sentimeetira jijjiirii je. Kanaafuu takka sentimeetirri is equal to 1 times 10 the power of minus 2 meetira yoo ta'e amma arganne meeqa angstroomiin takka tuqaa takka times 10 the power of meetira jijjiirree jechuudha. Minus 10 meetirri meeqa sentimeetira ta'a jettaan kirii cross goota. Takka sentimeetir times 1.1 times 10 the power of minus 10 meter is equal to 1 times 10 the power of minus 2 meter exceed jechuudha. 1 times takka centimeter times 10 the power of minus 2 meter yoo ta'e 1 times 1 times 10 the power of minus 10 meter meeqa ta'a jettee gisee gootu 1 x 1 times 10 the power of minus 2 meter x is equal to 1 centimeter times 10 the power of 1 times 10 the power of minus 10 meter jettaan divided goota 1 times 10 the power of minus 2 ti
1 times 10 to the power of minus 2 is equal to meter hambata 2 ጊዜ ወርጋቱ plus 2 taati kanaaf 1 times 1 times 10 to the power of minus 8 centimeter ta'a jechuudha. Lammaffaan bifaanaani chemistry as experimental science. Chemistry akka saayinsii yaalitti jechuudha. Chemistry is largely an experimental science. Chemistry largely an experimental science yaalitti. The great deal of knowledge comes from laboratory research wajjin wal qabate jechuudha. Beekumsa laboratory research jedhan dhuufirraa wal qabate. Dabalataan in addition, however, today chemists may use a computer fayyadaman to study macroscopic structure qo'achuuf jecha chemical property amala chemical of substance tokko or employ sophisticated electronic equipment to analyze. Maal fayyadaman meeshaalee elektirooniksii mijataa ta'e fayyadaman maal godhu jecha to analyze pollutant faaltota from out emission or toxic substance in soil. Biyyee keessa wantoota faalamaa ta'e tokko biyyee keessaa qorachuudhaaf maal fayyadaman meeshaalee elektirooniksii mijataa ta'e fayyadaman jechuudha. Keemistiin kanaaf akka many frontiers in biology and medicine are currently being explored. Maal godhanii ni qoratan jechuudha. Biology medicine biology keessatti as a level of atom in the molecule sadarkaa moleculiitiif sadarkaa atomic structure unit on which the study of chemistry is based. Qorannaan chemistry irratti hundaa'uudhaan qoratanii jechuudha. Kanaafuu chemistry gahee guddaa qaba jechuudha saayinsii keessatti. Chemistry is participate ni hirmaata in the development of new drug. Oomisha qoricha haarawaa argannaa guddina qoricha haarawaa keessatti. Agricultural research qonnaa keessatti. What is more waa hedduu keessatti jechuudha gahee hedduu qaba jechuudha chemistry. They are seeking search jechuudha ni barbaada solution furmaata to the problem of environmental pollution. Wantoota naannoo faalanii furmaata ni barbaada jechuudha. Along with replacement for energy resource madda annisaa bakka buusuudhaaf. In the most industry hedduu keessatti jechuudha. Whatever the product oomisha kamiyyuu haa ta'u furmaata isaa ni barbaada jechuudha. Have a basis in chemistry keessatti bu'uuraa jechuudha. For example fakkeenyaaf chemistry maal godha? Develop polymer very large molecule polymer maal godha? Develop godha jechuudha. That manufacture used to make a wide variety of good. Mi'a hedduu keessatti maal oomishaa polymer kana ni oomishaa jechuudha. Maalillee of keessa qabatee used to make a wide variety of good. Mi'a hedduu ni oomisha. Fakkeenyaaf include clothing uffata, cooking, antisilii, artificial organic toys wantoota hedduu jechuudha. Waa hedduu qabaachuun wantoonni kanneen illee ni oomishaa jechuudha. Wantoota akka uffata, distiilee waan kana ni oomishaa jechuudha. Chemistry is evidence based. Ammas maali raga irratti hundaa'u chemistry. Evidence based akka experimental science jennee duraa'u raga irratti hundaa'aa jira. All chemical statements are based on experimental. Chemical statement kamiyyuu chemical statement maal irratti hundaa'a? Raga irratti hundaa'a. Experiment irratti yaala irratti hundaa'a. Kanaaf chemistry evidence irratti hundaa'a jechuudha. Chemistry is part of the body of modern science iti jaabar. Kutaa modern science ammayyaa jechuun science ammayyaati chemistry. Part of the body kutaa maaliiti? Modern of science ammayyaadha. It shares the experimental method. Mala science mala experimental method mala experimentally kana of all science hundarra maal godha? Share godhataa jechuudha. It is improved in time yerootti ni fooyyessa. Also using new discover argannaa haarawaa ni fayyadama. Concept from other science birarraa illee maal fayyadama? Concept ni fayyadama jechuudha. Kanaaf evidence irratti hundaa'a jechuudha. In turn it is provide both theoretical and experimental tools to different science hedduudhaaf saayinsii garagaraatiif maal ni dhiyeessa? Theoretical or experimentally dhiyeessa jechuudha. Biology and geology cannot be studied without through understanding chemical phenomena. Amala wantoota kaayyoo hubatiin hin qoratan jechuudha. In needed because it is diversity application isaa garagara waan ta'eef jechuudha.
keemistiriis ofiin keemistiriin kun yeroo hedduu maal jedhamee beekama? Seentaraal saayinsii giddugalaa wanti kamiyyuu ni barbaada jechuudha. Baayoloojii fi keemistrii jiyooloojii hundi isarratti hundaa'anii jechuudha. Ni barbaadan isa gahee qabaa jechuudha. Okay, student lama tuqaa lama akka saayintifiik meetira kajoorraa kan walitti deebinu ta'a. Chaayinaala keenya kana subscribe, like, share, comment gochuuf waan isin galee gaafadhaa. Nu jajjabeessaa isiniin jenna. Galatooma.